Qababaatii kanaatti kan hidhaman yoo ta'u dhalattoonni Tigraay hidhamuun bal'inaan gaggeeffamaa akka jiru gabaafamee jira. Gosa irratti hirkachuun tarkaanfii fudhatamu kun haala jiru hammeessuun daafoonsaa gara haala biraatti geessa jechuun sadubbataa turreetti nu geessaa jedhan kan waa'ee duguggaa sanyii ittisuu fi barreessaa duree tokkummaa mootummootaaf gorsituu kata'an Waarimuu Ndariitu. Ndariituun ibsa gaafa roobii baasaniin haala Itoophiyaa keessaa gad adeemaa buluusaaf yaaddoo qaban irra deebi'uun kan ibsan yoo ta'u gosa irratti hirkachuun nama hidhuun itti fufuu fi hojjetoonni tokkummaa mootummootaa akka ta'an dabalatee dhaloota Tigraay irratti hidhaa gaggeeffamu balaaleffatan. Kutaan sun hokkara gosaa gidduu seenuunsaa gara duguggaa sanyiitti geessuu waan maluuf hatattamaan tarkaanfii fudhatamuu danda'u marti hojiirra oolee daran akka hin hammaanne ta'uu qabaa jedhaniiru. Gosa irratti hundaa'ee hin hiine ka jedhu poolisiin garee TPLF isa mootummaa Itoophiyaa waraanaa jiru kanneen deeggarantu hidhamee jedhee jira. Ministeerri Haajaalaa Yuunaayitid Isteetsi Anthony Blinken kamisa kaleessaa biyya heddumina uummata ishee fi michuu jabaa Ameerikaa ta'uun Afrikaa keessatti beekamtuu Naayijeeriyaa seenanii jiru. Blinken Afrikaa keessatti imaltuu guyyaa 5 saganteeffachuun isaanii rakkoo Itoophiyaa fi Sudaan keessaa hammaataa yeroo jirutti jedha gabaasni Sindiseen ergite tujubee dhiyeessa. Roobii darbe guyyaa ministeeriin imaalaa Yuunaayitid Isteetsi Anthony Blinken Keeniyaa seenan humnoonni nagaa eegumsaa hiriirtota mormii farra fonqolcha mootummaa Sudaan kaartumiif magaalaa lakkuusaa Omduraan keessatti dhukaasa bananiin yoo xiqqaate namoota 15 galaafataniiru. Erga onkoloolessa 25 waraanni aangoo mootummaa Sudaan qabate as guyyaa hookkarri hamaan itti geggeessame ture. Ministeerichi dhimma alaa innaa daawwannaa isaanii guyyaa lammataa Naayijeeriyaa Abuujaa keessatti geggeessanitti hookkara sana balaaleffataniiru. The military must respect the rights of civilians to assemble peacefully and express their views. And we continue to support the demand of the Sudanese people. Siviilonni nagaadhaan walga'anii yaada isaanii akka ibsataniif waraanni mirga isaanii kabajuufii qaba. Hoogganni siviilii bakkatti akka deebi'u, muummichi ministeeraa Abdullaa Hamdook aangootti akka deebi'aniif kanneen erga onkoloolessa 25 qabee hidhaman akka gadhiisaman dabalatee fedhii uummati Sudaan qabu deeggaruu itti fufna jedhan. Fonqolchi mootummaa Sudaan keessaaf lolli Itoophiyaa keessaa innaa daawwannaa Blinken guyyoota 5 ajandaa isa ijoo keessaati. Ambaasaadarichi duraaniif dhimma Afrikaatti ittaanaa ministirii dhimma alaa ta'an Johnny Carson raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti imalli Blinken ardittiitti geggeessaniif michoota waliin waa'ee sirna dimookiraasii babal'achuu dhiibbaa gochuun isaanii murteessaadha jedhan. Well, the upsurge in military coup d'etats across Africa is very disturbing and very worrying. Democracy is under threat across the continent. But let me say, Afrikaa guutummaa keessaa fonqolchi mootummaa hammaataa adeemuun kan nama jeequuf yaaddessu. Dimookiraasiin ardittii keessaa balaarra jira. Ragaaleen filannoo martinuu kan akka dhaaba beekamaa Afrobaaromeetir jedhamu biraa argame akka mul'isutti lammiiwwan Afrikaa guutummaa ardittii keessaa mootummoota dimookiraatawaaf akka heerri eeyyamutti filatametu filannoo isaaniiti jedhan. Blinken Abuujaa ka seenan yoo ta'u kallattiidhumaan pirezidaant Muhammadu Buhaarii waliin jeeqamaaf dhimmootii mirga namaa akkasumas hariiroo yeroo dheeraaf biyyoota lamaan gidduu ture cimsuu ilaalchisuudhaan mari'achuutti seenan. United States Afrikaa teessuma lafa isheen dhiibbaan siyaasaa irra ga'u dhaabachuu akka qabu cimsitee kan amantuuf akka ardii siyaasa keessatti qooda guddaa gumaachisutti fudhachuu qabna jechuudhaan Blinken ennaa Abuujaa keessatti imaammata bulchiinsa Baayiden Afrikaa laalchisee qabu ibsanitti dubbataniiru. Chaayinaa maqaa utuu hin dhayin Blinken United States ardittii irratti dantaa qabatamaa kan argamsiisan ifaaf fedhii irratti kan hundaa'e waliigaltee bu'uura misoomaaf walii akka galtu waadaa seenaniiru. Imaammata United States Afrikaa ilaalchisee qabdu irratti illee Blinken jimaata har'aa Abuujaa keessatti haasaa erga dhageessisanii booda gara Senegaalitti imalanii jiran. Innaa Keeniyaa keessa turanitti Blinken hookkarri Itoophiyaa keessaa akka dhaabatu shororkeessummaa Somaaliyaa keessaatti duuluuf Sudaan gara mootummaa siviilitti akka ceetu waamicha dabarsaniiru.
Shororkeessota ta'uun kan isaan irratti muramee fi mana hidhaa eegumsa jabaa jala jiru kan Naayiroobii keessaa wiixata darbe kamilliqan namoota 3 deebisanii qabachuu isaanii aangawoonni Keeniyaa beeksisaniiru. Kunis jiraattonni namoota shakkisiisoo ta'an naannoo isaanitti arguu aangawoota naannootti ega beeksisanii booda. Miidiyaan Keeniyaa akka gabaasanitti jarreen 3 Soomaaliyaa dhaqqabuuf yaalanii karaa gara Gaarrisaatti geessu. Isa kam akka ta'e namoota gaafatan namoonni shororkeessummaan irratti muramee hidhaa keessa jiran akkuma hidhamtoota kabiroo hidhaa keessaa miliqanitti dhimmisaa ilaalamaa jechuudhaan abukaatoon dhimma heeraa Baab Kaangii beeksisaniiru. Dilbata darbe hidhattoonni poolisii waraanaa Burkina Faso irratti haleellaa gaggeessaniin lakkoofsi namoota du'anii 53 ga'ee jira. Ministeerri Kominikeeshinii biyyattii kamisa kaleessaa akka jedhetti poolisii waraanaa 49 fi siviilota 4tu maadhee poolisii waraanaa biyyattii kaabaa jiru keessatti haleellaa dhaqqabeen du'e. Biyyattii waggootii darban 6 hidhattoota garee Islaamik Isteetii fi Alqaayidaa akkasumas shiftaa naannoo irratti duula waraanaa gaggeessaa turte keessatti namni lakkoofsaan haganaa yeroo du'u kan jalqabaati jedhameera. Kanaaf jecha pirezidaantiin biyyattii aangoo akka gadhiisaniif qeeqxoonni gaafataa jiru. Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan pirezidaant Joo Baayideniin dhiyaate baajata hawaasummaaf dhiyaate ka doolaara tiriliyoona 1.75 manni maree bakka bu'oota uummataa biratti sagaleen kamisa kaleessaa kennuuf ture jimaata har'aatti bulee jira. Kunis riippaabilikaantichi hoogganaa garee sagalee xiqqaa qabanii Keevin Makaartii haasawaa sa'aatii tokko fudhate eega gaggeessanii booda. Deemsi sagalee kennuu kun duraan kamisa kaleessaa galgalatti kan saganteeffamee ture yoo ta'u kunis waajjirri bajataa kan koongiraasaa baasii ramadame akka beeksisu kan deemokiraatonni yaada giddugaleessaa qaban baruuf barbaadan sana booda sagalee kennuuf ture. Garuu deemsi sagalee kun hanga jimaata har'aa ganamaatti akka turu ta'eera. Oduun ammaaf qabna. Kadaawwataa jirtan sagalee Ameerikaa as Waashingtan DC irraa kallattiin isinii darbaa jiru qophii itti aanutti ceena. Labsiin yeroo muddamaa hojiirra erga oolee booda hidhaan gosa irratti hundaa'e geggeeffamaa hin jiru jechuudhaan Komishinni Poolisii Federaalaa ibsa har'a kenneen haalee jira. Itti gaafatamaan komishinichaa obbo Jeelaan Abdii keessumaa raadiyoo sagal gaaffiif deebii geggeessaniin qorannaalee geggeessamerraa kan ittiin jedhan ibsaniiru. Akka labsiisanaatti qorannaa geggeessameen namoonni hedduun meeshaa waraanaa seeraan alaa yookaan gocha badiisaa meeshaalee deggeru jedhaman to'annaa jala oolchuu isaanii dubbataniiru. Barreessaa muummee tokkummaa mootummootaaf gorsaa addaa dhimma duguuginsa sanyii kata'an Waariimuu Nideeritu dheengadda ibsa kennaniin hojjettoota dhaabbata isaanii dabalee dhalattoonni Tigraay hidhamaa jiru jechuudhaan gocha isaanii cimsanii kabalaleeffatan ta'uu beeksisanii turan. Obbo Jeelaan haasofsiisuun Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa gabaasteetti kunoo. Hoogganaan dhimmoota kominikeeshinii Komishinii Poolisii Federaalaa obbo Jeelaan Abdii raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti erga labsiin yeroo muddamaa rakkoo nageenyaa biyyattiitti uumameef hojiirra ooleen as sakatta'insa biyyatti keessa taasisameen meeshaalee waraanaa hedduun to'atamaniiru jedhan. Qorannoo yakkaa keessatti meeshaawwan adda addaa kan qabamanii kilaashii baay'inni isaa 41 shugguxii 219 meeshaawwan adda addaa kan duubatti hafaa ta'an meeshaawwan waraanaa meeshaawwan qawweedhaan adda addaa 13 argame kan biraa fanjiiwwan 13 argame boombiin 15 argame xiyyitiin meeshaalee waraanaa adda addaa 10,559 argame kaartaan meeshaa waraanaa adda addaa 25 argame meeshaa waraanaa kan ittiin qabatan qabannoo isaa 5,240 argame manatsiriin dirree waraanaa 37 argame reediyoo wal quunnamtii kan ittiin godhan 42 argame kompaasiin tokkotu argame kaartaan lolaaf itti fayyadaman tokkotu argame. Erga labsiin yeroo muddamaa hojiirra ooleen as hidhaan kutaalee biyyattii bakka garaagaraatti lammiilee irratti raawwatamaa jiru
saba irratti kan xiyyeeffatedha kan jedhu irrattis obbo Jeelaan akkas jechuun deebisanii. Saba tokko irratti yookiin saba lama irratti saba sadi irratti hundaa'ee wanni inni galmee akka qoratuuf namoonni to'annoo jala oolan saba Tigiree qofaa miti saba Oromoo qofaa miti. Beenishaangul keessa warri lolu jira warra sanniinis Gaambeellaa keessas warri socho'u. Kun waan saba tokko laallatu hin jiru. Namichi maal dalageedha malee Oromoo ta'eef namni nama hidhaa hin jiru. Oromoon baay'eetu dalagatee nagaa mana galaa jira. Kama badii qabutu qabamaa jira malee nama badii hin qabne maal godhanii isa barbaadanii. Hawaasa keessallee akkasuma. Tigireen baay'eetu Finfinnee keessa jiraata. Nagaan hojii isaanii dalagachaa gara manaatti galaa jiru. Namni isaan tuqee nutu jira. Kuni hojii propagaandaa sobaati. Wanni godhamu yakka inni dalage maal inni. Qabiinsi lammiilee to'atamanii mana hidhaa keessa jiranii na yaaddeesseera jechuudhaan kan koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa baasee ture irratti obbo Jeelaan akka dubbatanitti ammatti rakkoon dhiittaa mirga namoomaa hin jiru jiran. Ololli akkanaa kun baay'eetu poolisii irratti deemaa jira. Mirgi nama tokko eegra hidhames akka dur kun wayyaanee waggaa 27 guutuu maakalaawii keessatti nama miidhaa turte kaan luka murtee kaan harka muraa turte san wanni akkasii wanni dalagamu jiru. Kun amma kan dalagamaa jiru yakka namichi hojjetee fi ragaa itti dhiyaate. Ragaa teknikii, ragaa taakkikii fi ragaa namaa yookiin ragaa dookumentii adda addaa kana qofa irratti kan hundaa'e malee namni nama sodaachisee yookiin nama tumu tarkaanfii turre fudhatama poolisiidha. Koomishiniin poolisii federaalaa miseensa boordii qorannoo raawwii labsii yeroo muddamaatii kan jiran hoggansi kun hojiilee qorannoo keessatti raawwataman haala qabatamaadhaan maal fakkaataa kan jedhu waliin hordofnaa jechuun ibsaniiru. Qorannoo yakkaa irratti ministeera haqaatii fi abbaa alangaa poolisii federaalaa irraallee miseensa waritaan budiniin dhaabbatee ofii isaatiin qorachuudhaan wanta hojii garmalee hin qabne kan raawwatame yoo jiraate hojiiwwan sanniin sirreessuudhaaf haala saniin hojjetamaa akka jirus awaajii kanaan walitti qabatee waan hin taane wanni dalagame yoo jiraate kana qoratee akka sirraa'us godha. 9/2014tti mana lubummaa waliigalaa mana amantaa Ortodoksii Tawaayidoon naannoo kiiloo 4tti kan argamu sakatteensa taasisameen rasaasni 1,800 ol ta'u argamu wal qabatee dhimmoonni marsarii fi hawaasummaa irratti amantaa waliin wal qabsiisuudhaaf yaalame fudhatama hin qabu jedhan obbo Jeelaan. Akka poolisiitti nuti amantii keessa seenu amantiinis nu keessa seenu kanaafuu wanni achi keessatti meeshaan achi keessatti qabame suni meeshaa eedoo mana amantaa saniif fayyadu osoo hin taane meeshaa gurguddaa waraanaaf oolu malee kan gartee guruppiidhaan ittiin lolan malee kuni kan dhuunfaatii miti. Juntaa yeroo hundaa iddoon isaan hin fayyadamne meeshaa akkanaa dhoksanii kaa'uudhaaf balaa uummata irraan gahuudhaaf iddoon isaan hin fayyadamne tokkoyyuu akka hin jirre nutti mul'ise. Kanaafuu kuni mana amantiitiin wanni wal qabatus hin jiru. Gama biraatiin har'a hojii eegaluusaa kan ibse boordiin qorannoo raawwii labsii yeroo muddamaa haala ittiin labsiin kun hojiirra oolaa jiru waliin wal qabatee dhiittaa mirga namoomaa jira jedhame kan haasa'amaa jiruu fi dhiyeessii deeggarsa namoomaa irratti xiyyeeffannoo kennee akka hojjetu ibsee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaydaamtoo Finfinneerra. Hordoftoota keenya amma immoo qophii keenya torbanii qophii labataatti ceena. Akka mooltan kabajamtoota daawwattoota fi dhaggeeffattoota keenya qophii labataa har'aa keessatti gaazexeessaa hojiiwwan walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessa jiran irratti hojjeteen badhaasa addaa argate wajjinan turtii godhe. Gaazexeessaan kun waa'ee hojii isaa bu'aa bahii inni arge akkasumas immoo obboleen isaa lama hangafti ogummaa kana keessa jiran akkamitti akka garana seenu akka isa onnachiisanii fi isa jajjabeessan irratti waan nutti himu qaba. Obbolaasaa lamaan kana keessas tokko dubbiseera. Qindeessee anan isinii dhiyeessu ani Tigisti Gammeeti. Maqaan koo Soolan Gammachuu Kollii jedhama. Kan hin dhaladhee Wallaggaa aanaa Giddaa Keeramuutti ijoollummaa koodhaaniin gara Finfinnee dhufe. Soolan gaazexeessaa viidiyooti. Freelancerii jechuunis gaazexeessaa miidiyaa tokkotti odoon daangeffamin miidiyaa adda addaati hojii isaa dhiyeessu. Hojiin isaas kanaan dura maddeen oduuwwan akka BBC, Al Jazeera, CNN fi VOA irratti dhiyaachaa turuusaa ibsa. Gabaasa kibxata darbee 16 badhaasa ittiin argate immoo madda oduu AFP'tiif hojjete. And the 2021 Rory Peck News Award goes to Solan Colley for the cost of war coverage of Ethiopia's Tigray conflict. Kuni moohun isaa waltajjii magaalaa London keessatti qophaa'e irratti hoggaa himamu. Badhaasni damee oduu kan Rory Peck bara 2021 Solan Colleyf
gabaasa gatii waraanni nama baasisu jechuudhaan walitti bu'iinsa Tigraay Itoophiyaa keessa irratti hojjeteef. Soolaan qophii dheengaddaa irratti qaamaan argamuu baatus gama viidiyootiin Finfinnee irraa hirmaateera. I feel so proud to have received such a prestigious award. Gaazexeessitoota guutummaa addunyaarraa hirmaatan keessaa cuunfamanii gabaasota gara xumuraatiif filaman faayinaalisti jedhaman 3 keessaa tokko ture. Tokkoffaa ta'ee badhaasa maallaqaa akkasumas immoo geebaa fudhachuudhaaf garuu yaadeera laata. Awwaardii kana nan argadha jedheerree baay'eetti expect ngoone maaliif namootni wajjin dorgomanii yeroo sanatti dorgomanii namoota baay'eetti waan gaarii hojjetan waan ta'eef garuu gargaarsa waaqayyoodhaan moo ergameera jechuu danda'a. Baay'ee gaariidha. Egaa amma gara hojii keetitti hoo deebinee hojii naannoo Tigraay keessatti walitti bu'iinsa ture yeroo waraanni godhamutti dhaquun hin danda'amu waraana booda wanna ture keessattuu miidhaan namarraan gahu ijoollee maatii akkamitti waraanni akka diigu hojii agarsiise natti fakkaata an hojjechaa turte naannuma san dhaquun waraanni yeroo ati jiraachuu baatillee naannoo sanitti argamuun kutannoo akkamii barbaada. Bilbilaanis haa ta'u karaa adda addaa namatitti waa tokko yoo sirra geerre karaa itti communicate gootu karaan tokko yoo hin jiru. So riskii guddaadha kanatti fudhattee deemtu lubbuu kee irratti jechaadha. Egaa ani immoo maalidha akka gaazexeessaa tokkotti carraan kun deebi'ee akka hin dhufne nan beeka. Waggootan 10 booda yoo kanatuun gabaasiin hafee baay'eetti gadda jedheen ofitti hime wantoota uumaman kana bakka sana deemee namoonni kun maal argaa jiru maal keessa dabaranii kan jedhu gabaasuun irra jira jedheen ofii murteeffadheeni. Wanni ammas naannoo Tigraay keessas ta'ee naannoo Amaaraa keessatti walumaa gala wanni argitee fi wanni ati daawwattoota keenya firuu barbaaddu wanni sammuu keessas hin banne. Egaa baay'ee wanta nama gaddisiisuun argee keessumaatii gaafa maayikaaraa deemu namoota du'anii reeffi isaanii gaggatamanii faffaca'ee dhalli namaa fakkiitti waaqaan kan uumame gaafa argu baay'een gadde akkasumas immoo namoota firoota isaanii ijoollee haadha abbaa obboleessa dhaban boon gaafa argu keessi koo baay'eetti miidhame. Ambiraan Soolaan walitti bu'iinsa kanaan dura hojiiwwan maalirratti xiyyeeffachaa turte freelanceriidha jechuunis miidiyaalee adda addaatiif hojjetta malee miidiyaa tokkotti daangeffamtu san dura walitti bu'iinsa kana dura hojii akkamiirratti xiyyeeffachaa turte? Akka freelancerii tokkotti opportunity adda addaa si dhufu embrace gochuus irra jira. Businessii akkasumas jijjiiramoota adda addaa biyya keessatti uumamanii meetingii adda addaa wantoota baay'ee diverse ta'e irratti kan hojjedhaa ture. Kanaafi wantoota na dhufan sana hojjedhaan ture. Amma gara badhaasichaatti hoon si deebisee badhaasa kana fageenyas ta'u hirmaattee irratti. It is a testament that my efforts have succeeded in shining a light in the middle of information blackouts and making the voice of Ethiopian war victims heard across borders, knocking on many doors and touching many hearts. Dubbiin achirratti gootee si baay'ee cimaadha. Walumaa gala wanti sun akka dura jedhe dhiibbaa inni hawaasa irratti diigumsa hawaasa irratti lolli waraanni fidu irratti dubbattee maallaqaanis hoo ta'ee waan argattee himuudha fedhii kee hoo ta'e ammas immoo hojii kee irratti bifa kanaan hojii fuulduratti hojjettu irratti dhiibbaan yookaan immoo wanni inni si dabalu maalinni? Awwaardiin kun humni koo wajjin kana fudha. Kana booda akka award winning journalistiitti lakkaa'ama jechaadha. Qarshiinsa baay'ee tuntaaneyyuu garuu immoo recognitionii sanatti naafi waan guddaadha jedhee yaada. Gara fuulduraatti egaa carraa naabana jedheeni yaada. Maaliifree awwaardiin kuni gaazexeessota addunyaa guutuu jiranii fuulduratti iddoo guddaa kan kennamu waan ta'eef iddoo adda addaa bakka carraa adda addaa
namoota adda addaa wajjin baruu opportunity gurguddaa naa bana jedhee yaada. Karaa biraatiin maatii isaanii keessatti hojii bifa gaazexeessummaatti seenuudha. Soolan nama sadaffaadha. Hangafa Soolan gaazexeessaa Zalaalam Gammachuu immoo duraan VOA'dhaaf Finfinneerraa gabaasa dhiyeessatii ture. Obboleessi isaa hangafaa Kumarraa Gammachuu gaazexeessaa viidiyooti. Madda oduu Rooyitersiif hojjeta. Maatii maankin keessa jirra hojii joornaalizimii keessa akkuma silaa obboleessi koo Soolan dubbate obboleessi keenya Zalaalam Gammachuu gaazexeessaa beekamaa innis yeroo keessumaatii yeroo TPLF aangoorra turetti nama aarsaa baay'ee kaffaleedha. Yeroo sanatti waa'ee uummata keenya keessumaa yeroo bosonni Baalee gubate faasana haala cimaadhaan ture kan inni gabaasaa ture afaan Amaaraatiinis afaan Oromootiinis sanaa booda dhiibbaan baay'een itti baay'inaan innis biyya gatee deeme. Ani immoo sanaa booda Associated Press kan jedhamu televezyiinii keessa hojjechaa ture achi beetan Reuters keessa kanan seene Reuters keessa amma gara waggaa 10ti achi keessatti dhugaa dubbachuudhaaf hojiin keenya wanta lafarra jiru facts on the ground kan nun gabaasnu eenyuufuu waan hoogamu miti garummoo wanta fact on the ground waan jiru yeroo gabaastu waan ati waan biraaf oogdu waan itti fakkaachuu uummanni itti fakkaatu jira. Amma yeroo kanatti dhiibbaa cimaatu jira haalli gaazexeessotaaf jiru haala bareedaa miti. Haa ta'uyyuu sanuma keessa nuti amma waan dhugaadhaaf ta'u waan dhugaara jennu uummata addunyaaf baasnee dhiyeessuu irratti duduban deebinu kana keessa aarsaa baay'ee baasuun ni jiraata. Garuu nuni duduban deebinutti mafuufna. Ergaan ati dargaggoota gara hojii gaazexeessummaa dhufuu barbaadaniif namoota gaazexeessummaa hawwan keessa jiraniif dabarsitu. Gara gaazexeessummaa deemuun dhufuu namoonni barbaadan dargaggoonni barbaadan hundumti isaanii jalqaba fedhii keessa isaanii ilaalanii achi booda immoo isa barbaadan sanarratti waan isaan baasisu hunda baasanii ordofuut isaan irra jira jedhee yaada. Achi booda waan hundi sirraa deema. Yoo ta'e jaalala qabdatee yoo wanta sanaaf hin dhimmita yoo ta'e karaan keessii qixxaataas si sirraa deema. Kaayyoo isaanii kana galmaan ga'uudhaa fi karri tokko yoo isaan dide karra biraa bananii saaqanii yaalu. Waan obboleessi koo argate baay'ee akka obboleessaatti miti. Akka lammii Oromootti akka lammii Itoophiyaatti miti akka gurraacha tokkotti iyyuu wanta nu boonsudha. Namoota faranjoota baay'ee wajjin addunyaatti wajjiniin morma wal qabeetu moo'ee gaafa dhufu baay'ee nuti waan nu boonsuu qabudha waan namatti toludha. Hayyee ulfaadha egaa gara fuulduraattis badhaasa baay'ee sin hundumaafuu hawwa nagaatti. Dhaabbanni Rooyipek waggoota 25 darbaniif gaazexeessitoota akkuma Soolan biyyoota adda addaa keessatti addunyaa irratti jechuudha. Freelancerii ta'anii hojjetanii fi hojii cimaa ta'e addunyaa biraan gahaniif beekamtii qarqaarsa maallaqaa akkasumas immoo leenjii adda addaa kennuudhaan beekama. Qophiin labataan har'aa xumurameera. Torban mata duree biraatiin walitti deebina. Ani Tigisti Gammeeti. Nalhaan. Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu isiniif dhiyeessina. Pireesii walabnii fi of danda'ee hojjetu mootummaa itti gaafatamaa gochuu aangoo seeraan ala gargaaramuu fi malaammaltummaa saaxiluun uummanni odeeffannoo gahaa argachuusaa mirkaneessuun gargaara. Biyyoota akkaan hedduu keessatti gaazexeessonni gabaasa dhiyeessaniif jecha hokkaraa fi hidhaatu isaan mudata. Walabummaan yaada ofii ibsachuusa jedhu irratti hirkachuun hojii gaarii gaazexeessonni hojjetaniif fudhatama kennuun badhaasi Noobel kabaranaa oduu gabaastota 2 jechuun Mariyaa Riisa biyya Filiippiinsirraa akkasumas Dimitrii Moratov Raashiyaarraa dadhabbii fi sodaa tokko malee dhugaa jiru faana bu'uun waan gabaasaniif badhaafamanii jiru.
aangoon seeraan ala gargaaramuu fi malaammaltummaa gaggeeffamu hordofuudhaan saaxilanii iftoominaan hojjechuun akka jiraatu gaafatan. Miidiyaalee walabni akka jiraataniif jabeessanii kan hojjetan yoo ta'u humna isaaniin afaan qabsiisuu barbaadu dura dhaabbatan. Riisaa fi Moraatoof akkuma